goota isaa sabikumuu waan isaan lafa kaanii fi waan isaan irra dhaabbatanii uummata isaanii boonsuuf saba boonsuuf hojjetan kun isaaniif kabajaa kana caalaa waan isaaniif maluuf addunyaan kun hundi goota isaa kanaaf kabaja. Addunyaa kana keessatti goota isaa kan hin kabajne hin jiru. Garuu Itoophiyaa keessatti ofii isaanii warra nu ajjeese faarfata goota keenya illee akkam faarfanne nu dhorkaa waggaa 150 gara ta'utti harkaaf miila keenya xaxuu barbaadan kana sakaalannee keessaa bahuuf hojjetaa jirra. Akkasittis qabsoo gochaa jirra. Kanaaf kanneen qabsoo kana sadarkaa kana gahuu keessatti kanneen wareegama ulfaataa baasanii gariin immoo eessa buutee isaaniillee kan hin beekne kanneen akka Jaalnadhii Gammadaafaa, Jaalsaddiq Umarfaa fi warra kana fakkaataa hedduu isaan kan hundaati yaadannaa jechuudha. Kanneen immoo har'a miseensota adda bilisummaa Oromoo qofa ta'uudhaan mana hidhaa keessatti ugguramanii har'allee darara ulfaataa keessa jiran isaan kun hundi ka wareegama kana keessatti lakkaa'amanii wareegama isaan baasaniin immoo fuuldura keenya ifaa ta'uu argaa isaan kana qabanya jechuudha.